yookaan gaafa 11 galgala galateen takka deemtee dhiira yoo wal argite yookaan ammoo dhiira tokko wajjin yoo rafte vaayirasiin kun hanga guyyaa 3tiif qaama dubartii keessa taa'aa jennee jirra. Inni jira jechuudha. Amma dhuftee hanqaaquun tunini bakka kana teetti jechuudha. Ol sittee. Sanyiin dhiiraa eessaan dhufa asiin dhufa. Walitti alaame walitti hin alaamne. Walitti alaame moo walitti hin alaamne? Walitti alaame rabbiin nagaa godhu malee. Amma kaameraa jalaa kisiisa barnoota isinii galu. Eega barsiifne seeraan isin barsiifne akka boruufillee isin komachuudhaan haa ta'u. Amma sanyiin hanqaaquun as jirti, sanyiin dhiiraa ammoo asii bakka kana jira isiniin jedhe koronaa vaayirasiin kun bakka kana jira. Asuma irraa hanqaaquun asii qophoofteerti ol sitti jechuudha. Hanqaaquun tun ol sitti. Asii ujummoodha isiniin jedhe. Ujummoo gadaamessaati jechuudha bakka kanaa. Koronaa vaayirasiin kun gizee asii dhufeetiin jedhe ujummoo tana keessa baheetumaanii bakka kana dhufa. Gaafa guyyaa meeqaa? Gaafa guyyaa 13 ati waliin rafii, gaafa guyyaa 12 waliin rafii, gaafa guyyaa 10 waliin rafii. Asii baheetiin jedhe bitaa marga osoo hin deebine bineensi bakka kana dhufa. Doktor, gaafii bakka kanatti ujummoo jechuun maal jechuudha? Ujummoo kan beekne ati kamaaliiti himatu ujummoo hin beekne dhalannee iyyuu dhageeffadhu. Ujummoo jechuun maali jetti ka gaafatan nun gaafanne. Wallaa sirasi isinii himaara osuma kolfu dhugaa isinii himaara wallaa gammachiisa isinii himuudhaaf meebii warroonni gara qabatanii tan jiraachuu dandeessanii warroonni fuulduraa fi yaadutti jirtan jiraachuu dandeessanii garuu an osuma kolfu dhugaa isinii himaa jira jechuudha. Osuma kolfu osuma kokkolfaatuma beektanii ogeessitoonni fayyaadha yeroo baay'ee gizee argitanii jettanii osuma kolfan wantoota tokko namatti himan. Malee cinqii sin kaadha amma HIV'n gaafa si qabeetiin jedhe dhibee HIV'tiin gaafa qabamte fidaniitiin mataa kan kira eedisiin qabee jira gayyaa kana duutaa gaafa kana duutaa siin jedhan dura gaafii si gaafatantu jira qorannoo si gaafatantu jira osoo akkas taate akkam taata waan akkasii jechuudha jira miti sun akkas. Kanaafi bineensi kun yookaan ammoo koronaa vaayirasiin kun bakka kanarraa baheetiin asit dhaqaa jechuudha hanqaaquu tana bira. Hanqaaquu tana bakka lama cabsuu danda'a, bakka takka cabsuu danda'a. Bakka lamatti yoo cabse hanqaaquun tuniini qixa lamatti yoo cabse takka ammoo lakkuu ta'uu dandeessi, takka ammoo takkuma ta'uu dandeessi jechuudha. Sun akka kennaa waaqaati jechuudha. Koronaa vaayirasiin kun asii dhaqee cabsa keessattuu intalli dubaraa takka gaafa guyyaa 13 galgala kan dhiiraa wal qunnamtu yoo taate guyyaa takkitti saniifuyyuu carraa ulfaa'uudhaaf badhaa qabdi. Because gaafa guyyaa 14 hanqaaquun tun ka bakka kana jirtu gara nagarsitti jechuudha. Garamitti gara ujummootitti. Sirri gatisitti jechuudha. Gatii sirritti gatisittuu fi carraa ulfaa'uu isii qabdu baay'ee salphaadha jechuudha. Gaafni guyyaa 13 galgala dubartiin takka ulfaa'uudhaa fi carraa badhaa qabdi jechuudha. Carraa sirritti carraa badhaa qabdi. Fakkeenya warri jaarsa keessanirraa ulfaa'uu barbaaddan warri abbaa manaa keessanirraa ilmoo dhaluu barbaaddan gaafa guyyaa 12 yookaan ammoo guyyaa 13 bira dhaquu dandeessan. Lakkaan ilmoo garatti nambisu akka ilmoo si ulfooftu maru abbaa manaa nikaa jedhan ammoo malee maammadoo nikaa si godhachuu dide maammadoo warra si himuu dide maammadoo maatii wal si barsiisuu dide an akkas hin jenne maammadoo nikaa si godhachuu dide akka fardaa gabara ala keessa fiigu irraa ulfaa'ii ka'iiti ulfaa'ee jedhin siin hin jedhu jedhanii maaliifuu osoo siyyuu jaalatee siyyuu ta'uu fi godhata. Sun akkasin na qabaa. Amma guyyaa walumaa galatti gaafa guyyaa 13 galgala carraa ulfaa'uu hubadhaa qabdi isiniin jedhee jira. Gaafa guyyaa 10tu dhiiraa wajji yoo raftanii gaafa guyyaa 10 yookaan ammoo 9 galgala dubartii dhiiraa wajjin yoo raftanii hanga gaafa guyyaa 3 fi eessa ta'a garaa dubartii keessa ta'a.
sanyiin dhiiraa kuni jechuudha. Keenyaaf gaafa kudhaniiti kudha tokko gaafni kudhanii silaayyuu sa'a kudha lama booda ta'uu danda'a galgala ta'uu danda'a. Fakkeenya guyyaa sadii gaafni kudha arfaffaa ammoo gaafni carraan isii ulfaa'uudha baay'ee iizii ta'ee jechuudha. Sinnaasee godhadhaa. Kudha afur irraa qabdanii hanga gaafa guyyaa kudha shanii kudha afur irraa qabee hanga gaafa kudha saddeetii argitanii gaafa kudha saddeetii yookaan ammoo kudhan irraa qabee jechuudha. Kudhan irraa qabee hanga gaafa kudha saddeetii kudha shanii kudha jaha kunniin rakkoo hin qabu. Keenyaaf kudha afur bira yoo ol tartanii kudha afur bira yoo ol tartan gaafa kudha afurii bira yoo ol tartan kudha shanii kudha jaha kudha torba kudha saddeeti shakkisiisaadha guyyoota shakkisiisaadha malee 100% ni ulfoofti waan jedhu miti jechuudha. Keenya kudha afur gaafa ol tare yookaan ammoo gaafa kudha shan irra ol tare ulfaa'uuni baay'ee iiziidha. Guyyaa kudha afur irraa waan jedhu qabu. Guyyaan kudha afurii guyyaa hanqaaquu namoonni tokko saayinsii isaan akkamitti akka fudhatanii hin beekanini guyyaa kudha afur irraa kudha saddeeti jedhan. No. Guyyaan kudha afurii guyyaa hanqaaquun qaama dubartii keessa jirtu gara gadaamessaatti gassittu. Gara gadaamessaatti sirriitti gadisittu jechuudha. Gadaamessaan as jira waan ta'eef gara gadaamessaatti gadisittu. Tanii sanyii dhiiraa haalaan barbaaddu yookaan ammoo gaditti sittu jechuudha. Carraan ulfaa'uu isii baay'ee iizii ta'ee jechuudha. Malee kootuuti gaafa kudha lama dhiiraa waliin rafii yookaan ammoo gaafa kudhanii dhiiraa waliin rafii kudha afur booda ammoo gaafa kudha saddeetitti dhiiraa waliin hin rafin ni ulfoofta. Ka jedhu ammoo suni saayinsii sobaati. Saayinsii shororkeessaa jedhama akka kennatti. Kanaaf guyyaa kudhanii qabaati walumaa galatti hanga gaafa kudha jahaatitti of eeggannoo godha. Of eeggannoo cimaa, of eeggannoo impoortaantii jechuudha. Kudha meeqa qabdanii kudhanii qabdanii hanga gaafa kudha jahaatitti yookaan kudha shaniititti jechuudha. Hanga gaafa kudha torbaatitti iyyuu of eeggannoo gootan homaa rakkoo hin qabu. Kudha torbarraa qabdanii ol fannifamtanii firiidha jechuudha. Firiidha. Wanni tokko jidduu san keessatti hafu jiraate ana itti gaafatamtuun. Ana gaafadhaa. Qoricha ani isinii kennitu iyyuu isiniif hin hojjennu. Dooktoreetii kan itti yakkamuu qaba jechuudha. Ana gaafadhaa. 17 irraa qabaati hanga gaafa 28 garaan kan keessatti dhufuutti yoo rakkinni sirra ga'u jiraate 17 galgala irraa qabi. Ana gaafadhu koottu. Achiin gara kaani 14 irraa waan jedhu sun saayinsii sobaati. Saayinsii sobaati 14 irraa waan jedhu. 14ffaani guyyaa hanqaaquun qaama kan kee keessa jirtu haalaan itti qophooftu. Sinii galee amma kililna gootanii mala kanaan fayyadamuu dandeessan. Ammas kiniinii tokkotu jira. Kiniinii sa'aatii 72 jira. Kiniinii sa'aatii 24 fayyadamtu jira. Duras ta'ee boodas ta'ee jechuudha. Booda kooppilinkiidhaa fi dura kooppilinkii ilaallee ta'ee sa'a 72 fi sa'aatii guyyaa 3 kan fudhattu jira jechuudha. Adda liqimsitee ilaa guyyaa 3 kan fayyadu. Argitanii? Kiniiniin kun waa malee hin kennamne bari isintu bakka inuma jiraadhaaf akkana gootanii qaatanii akkana irratti gootan malee kiniiniin kun waa malee akkasitti hin kennamne. Vaayirasiin kun guyyaa 3 fi isiniin jedhee baraan guyyaa 3 fi vaayirasiin kun guyyaa 3 qaama keessan keessa ta'a yeroo jedhu asirraan kiliil gootanii ni yaaddan jedhee yaada. Kiniiniin guyyaa 3 fi kennamtu jira. Kiniiniin guyyaa sa'aatii 72 fi kennamtu jira. Sa'aa 72 jechuun sa'aatii guyyaa 3 jechuudha. Tasaatii 72 illee miidhaa addaa qabdi. Tasaatii natti himaa kan guyyaa 3 illee miidhaa addaa qabdi. Argitanii miidhaa addaa qabdi. Kunniin gadaamessaa keessan irratti miidhaa isinirra fida. Gadaamessaa keessan irratti miidhaa isinirra fida. Ammas kiniinii takkatu jira. Kiniiniin sun guyyaa meeqa nyaatan? Guyyaa 30 moo akkam? 30 moo akkam? 30 moo meeqa? Firee 30 moo akkam? Firee 30 moo 25? Akkasii kiniiniin suni. Isiin suni taaptaap illee gootu, koppiriinki illee gootu, godhuu illee dhabdu. Kiniiniin sun dirqama nyaattee fituu qabda jechuudha. Dirqama
dirqama nyaattee fixuu qabda. Amma faaxeen takka maal gooti hin dhufti mana ijaazaa irraa hin dhiqatti sun amma jechuudha dura liqimsuu qabda kiniini san fakkeenyaaf dirqama dura liqimsuu qabda jechuudha. Hin dhufti mana ijaazaa irraa shaantaa lafa kaayatti baasee itti kennaa qopheessee mana kaayera baasee itti kennaa ni liqimsiti gara qansiraa ofiin imalanii qansiraa erga geessitee booda guyyaa lama yookaan amma guyyaa sadii yookaan guyyaa afurii isa bira teettee jechuudha. Biraa ni deemti. Erga biraa deemtee ni dhiifti. Itti dhiifti jechuudha. Ishiin tuni ulfaa'uudhaa fi carraa qabdi. Osoo kiniini nyaadhu akkamitti ulfaa'ee warra jedhutu jira. Akkamitti osoo kiniini nyaadhu ulfaa'e. Silaa kiniini fudhataa jira osoo kiniini nyaadhu akkamitti ulfaa'e. Jedhanii akkamitti ulfaa'e waan jedhutu jira jechuudha. Sirriidha osoo kiniini nyaattu ulfaa'uu dandeessa. Sun ulfaa'uu ka dandeessu fakkeenyaaf yoo hadda galgala isaa waliin osoo rafin liqimsite borullee iftaan illee akkasuma liqimsite iftaan ammoo jechuudha. Kan dhiiftee erga mana madaamii deeme maal godhanaa waliin hin jiru jettee kan dhiiftoo taate ati carraa ulfaa'uudhaan qabdaa jechuudha. Jedhanii carraa ulfaa'uu qabda. Kanaaf dirqama firee 21 san fixuu qabdanii jechuudha. Inshallah mana madaamii fooqii feete dhiibdee bakka feete jiraatte isii san fixuu qabda. Akkasuma natti fakkaataan akka dhagayetti akkas. 21 san fixuu qabda. Nan sobee warri fayyadamtan. Hin sobne. This is mushkila. Isin miidha. Isin miidha takka sa'aatii 20 meeqa daladdi? Saati 24 daladee dhadhafaate kiniini habbaan takka hanga saati 24 dalaydi. Saati 24 jechuun fakkeenyaaf akkam fakkeenya saati kan tokko amma fakkeenyaaf guyyaadhaa fi galgala ganama takka bakka. 12 saati 24 hin daladdu fakkeenyaaf hadda galgala saati 10 irratti liqimsiti intalli takka hadda galgala saati 10 irratti yoo liqimsite boru galgala illee deemtee saati 10 irratti yookaan ammoo saati gara siree deemtu liqimsiti. Akkami saati 24 liqimsita ati herreega kamidha yaatti atama ulfaa oftayyoo jechuudha jarraa keessa wallahi dubbii dhugaa dhageeffadhu waan ofii mucayyoo amaaraa ta'u hojii jedhu san hin beektaa mida dura hojii jedhu san hin beektaati. Mucayyoo amaaraa waa'ee mucayyoo amaaraa dhiisa atama obboleetti xiyya fasaartee jirta deemi fincaan kechee godhi mana yaalaa deemiti wallahi sirasi